Haaromeen baadiyaa maali? Maalirraa ka'ee moggaafame? Faayidaan inni hawaasa baadiyaaf qabu maali laata? Haaromeen baadiyaa magaalaa fakkeessoo osoo hin taane ammayyummaa qonnii fi jireenyi baadiyaa barbaadu gara baadiyaatti geessuudha. Hima pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Ce'umsi Oromiyaa dhugoomuu yoo qabaate ce'umsi baadiyaa dursee dhugoomuu qaba ijjannoo jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa tarsiimoo haaromee baadiyaa jedhu yaada irraa gara hojii qabatamaatti fuulleffatee kunis baadiyaan bakka irraa baqatamu osoo hin taane bu'uura misoomni irraa ijaaramu ta'uu qaba yaadama jedhuun kaayyoon haaromee qonnaan bulaa gara magaalaatti godaansuu miti magaaluma gara qonnaan bulaatti geessuudha. Sababbiin isaas namni tokko akka jijjiiramuuf baadiyaa gadi lakkisuun hin barbaachisu. Bakkuma jirutti sirna jireenya isaa haaromsuun jiruu isaa akka jijjiiramu taasisuun ni danda'ama waan ta'eef gama biraanis haaromeen baadiyaa magaalaa fakkeessoo osoo hin taane ammayyummaa gara baadiyaatti geessuudha. Ammayyummaa jechuun ammoo gamoo dhaabuu qofaa miti bu'uuraalee misoomaa tajaajila hawaasummaa dhaabbilee faayinaansii haqaa fi gabaa mijeessuu akkasumas wiirtuulee oomishaa fi hojii balbala qotee bulaa fi horsiisee bulaatiin ga'uudha. Bu'uuraaleen misoomaa mataa isaaniitiin misooma hin uumanii sirni gara humna oomishtummaatti isaan jijjiiru ijaaramuu qaba. Yaadni haaromees bu'uurri yaadaa kanarraa maddee haaromeen piroojeektii mana jireenyaa miti magaalaa haaraa qofaas miti dhaabbata ce'umsaa sirna oomishtummaati. Bakka humnoonni oomishtummaa walitti dhufanii sirna haaraa jalatti qindaa'aniidha. Bakka qonnaan bulaan jireenya isaa qofa osoo hin taane ilaalcha hojii isaa eenyummaa dinagdee isaa mala oomisha isaa fi hariiroo gabaa waliin qabu ittiin haaromsuudha. Haaromeen bakka namni itti qubatu qofaa miti bakka sirna oomishtummaa haaraan itti dhalatu guddatuu fi of haaromsuudha. Haaromeen piroojeektii ijaarsaa qofa osoo hin taane jijjiirama yaadama misoomaa fi ce'umsa baadiyaa irratti hundaa'eedha. Tooftaa qonna ammayyaa kalaqaa fi dhiyeessii faayinaansii qonnaan bulaaf mijeessaa. Kana jechuun qonnaan bulaanis ta'ee horsiisee bulaan haala mijataa magaalaa barbaadu sana baadiyyaa keessatti argata jechuudha. Yaadamni haaraan haaromee kunis jireenya gadaanaa irraa gara ammayyaatti hawaasa ceesisuuf gargaara. Bu'uuraalee misoomaa iddoo tokkotti kan qindeessuu fi diinagdee dhuunfaa fi qe'ee ofii fooyyessuufis akkaan fayyada. Dabalataanis dargaggootaaf carraa hojii uumuu fi uummannis tajaajila mootummaa salphatti akka argatuuf oola. Adeemsa ijaarsa haaromee kanaanis qonnaan bulaan naannawa isaa gadi lakkisu lafuma isaa irratti sirna diinagdee haaraa keessa gala. Haaromeedhaan qonni harkaa gara afaanii irraa gara harkaa gara gabaatti ce'a. Qonni oomisha uumaa oomishni ammoo kaapitaala uumaa kaapitaalli investimentii uumaa investimentiin indaastirii uumaa indaastiriin ammoo hojii uumaa hojiin galii uumaa galiin badhaadhina uumaa badhaadhinni ammoo dandeettii oomishtummaa caalatti ijaara jechuudha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haaromeen baadiyaa lafa qabate taanaan baadiyaatti miiliyoonara hedduu uumuu dandeenya jedhanii. Qonnaan bulaan amma haaromee ijaare kun lafa sanaaf kaartaa qaba. Mana sanaaf kaartaa qaba. Qabeenya qaba. Ittiin liqeeffachuu danda'a. Dabarfachuu danda'a. Haaromeen lafa qabataanan gandoota keessatti carraan hojiin babal'ata jechuudha. Maaliif dargaggootu mana sana ijaara. Dinagdeen sila jenne sun abbaa qabeenyaa hin humna jechuudha. Miiliyooneroota hedduu baadiyyaa keessatti humna jechuudha. Investimentii hedduu baadiyyaa keessatti saaqna jechuudha. Industirii godoo babal'isna jechuudha. Magaalaan achitti uumame sun industirii barbaada. Industirii xixiqqaa barbaada. Tajaajila barbaada. Sana hundaaf carraa banne jechuudha. Haaromee irratti sosochiin jalqabame. Qaanqeen qabatte kun Oromiyaa guutuu fudhattee Oromiyaa guutuu hoggansi aanaa, hoggansi gandaa, hoggansi godinaa cimee harka wal qabatee hojii kana dhugoomsuudhaaf irratti hojjechuutu irra jiraata. Baadiyaan barootaaf lafa dhaloonni irraa godaanan ture haaromeedhaan garuu bakka itti qubatan itti oomishan itti badhaadhanii fi egeree ofii itti ijaaran ta'aa jira. Isin ofii haaromee baadiyaa kana akkamitti ilaaltan yaada keessannuuf barreessaa. Waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi maddeen biroo irraa odeeffanne.